free data yookaan shabakaa bilaash network kan jedhamu san. Warreen online irra jiran kun quufan moo hin quufne laata ni ilaala garuu akka quufan akka hin quufne. Saayiba keenya kan duraan wajji ture HA2 kan jedhamu dhukkubsatee waan mana yaalaa jiruuf hanga ammaatti fayyuu hin dandeenye. Ammoo inni obboleessa isaa SSH2 kan jedhamu kan ergate. Inninis kana gabbuufachuudhaan ni dandeessan. Warreen ammoo koomentii jalatti yaada garaagaraa barreessitan galatoomaa isiniin jechaa. Warreen yaada biraa kan waa'ee barumsaa feetan YouTube gara jalaatti barreessaa waan gara biraatiin deebii hin jirreef YouTube gara jalaatti barreessaan walumaa galatti. Ammoo warreen nuuf hin dalagne jettan yoo sii dalaguu baate dubara akkamiin si godhe obboleessa kiyya obboleettii tiyya. Ammoo inni ni dalaga. Yoo si bira dalaguu baate kan bira dalaguu qaba. Inni kun ammoo SSA tuneeliin waa hundattuu ni dalagaa lebaraa itti ilaalle garuu kana isinii itti ilaallataa jechuudha. Mee waliin seennee haalaallu kana ni beektan jeetii yaada. Bakka gabbuufan dhufnee waliin gabbuufna koodii tiyyalee argitan. Asirraa gabbuufna amma SSH2 kan jedhamu amma isuma kana. Isa kana nama gabbuufadhee itti fayyadamaa jira. Isinis ammoo kana irra dhootanii open anni seenaa. Yeroo dura isinii fiduumma inni. दोस्तों मोबाइल की टॉर्च से आप अपने दीवार पर कोई भी वीडियो बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं क्योंकि आपसे हुआ नलालता मिtu waan ta'eef amma isin asirra dhooytanii gara olii kanarratti yoonii fi isiniif ka dalaguu duraan ka jira taate asirratti update ni gootan erga update gootanii booda alaabaa tan ammoo tanumarratti dhiifattanii tanatti gara jalaa USA ammoo tanarratti dhiifattan talama faanatti ilma dalagaa. Asirratti immoo mobile waan irraan kaadhaan amma ni gartan mobile waan irratti naaf dalagu jira jechuudha. Mobile waan amma isin zen free one zen free two warreen zen qabdanii fi warreen ammoo mobile qabdan mobile one mobile two irratti ni dalagaa lebaraa free akkasuma maal tan biraa shari'aa biraa isinitti ilaallata ammoo waan itti fayyadamu keessaa isaan itti fayyadamu waan hin ta'eef obboleen tiyyaa kanaafuu galatoomaa jiraadha nagayaan bulaa isiniin jedha.